fuunee kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Broadcasting Corporation. Tullum maal jetti gadaanoo maal fakkaata? Gadaan gadaa qofaa, gadaa jaalalaa, gadaa milkii, gadaa injifannoo, gadaa tokkummaa, gadaa bilisummaa, gadaa walabummaatii fi gadaa birmadummaa nu haa ta'u jecha har'a qophii addaa qabannee dhiyaannee jirra. Qophiin teenyatan irraatiis faana artistootaati. Artistoota bara dukkanaa keessatti walaloo fi sirbaa fi nashiidaadhaan saba Oromoo dammeessaa turan keessaa isa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Gaafa dhimma artii fi artistootaa dubbannu hawwisoo baandii afran qallootan bara 1960moota keessa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti hundeeffamtee yaadachuun dirqama. Waa sadeen unkursanii badii dhorkanii dagaagsanis yaadachuun dirqama. Sadeen maali? Aadaa, seenaa, afaan sabni tokko ittiin beekamu. Akkasumatti sochii hawwisoo baandii afran qalloo dura ilmaan Oromoo maqaa Oromoo moggaafachuu dadhabanii maqaa Jammaatul Mustafaa jedhuun bara 1940moota keessa sochii isaan godhaa turanis yaadachuun dirqama. Akkasumatti sabboontoota bara 1960moota keessa kan akka Abubakar Musaa, kan akka Usmaa'il Muhammad Adamii fi kan akka Ali Shabboo akkasuma jaallan isaa waliin turan yaadachuunis dirqama. Gootottan daandii nuuf taraaran galatoonfachuu fi kabajuun dirqama lammummaati. Haa taatu barri san Oromoodhaaf bara akkamii? Bara buburree ture, bara halkanii guyyaan Oromootti wal fakkaate, bara afaan Oromootiin sirbuu miti, afaan Oromootiin sirbuu miti, afaan Oromootiin barachuu miti, afaan Oromootiin dubbachuu miti, ani Oromoodha jechuun yakka ture keessa ture, bara gabrummaan daraarte, bara hurree gabrummaatiin sabni Oromoo ijji isaanii jaamte keessa ture. Oromoo fi Oromiyaa baraaruudhaaf of barbadeessan. Qabsoon bilisummaa Oromoo kilaashiidhaan hin jalqabamne. Qabsoon bilisummaa Oromoo aadaan dhohiinsa goo hin qabne jaanii Usmaa'il Muhammad Adam faan jalqaban. Aadaan dhohiinsa goo hin qabne jechuun hiikaan isaa maali? Kilaash sagalee hin qabne jechuudha. Haa taatu hawwisoon baandii afran qalloo bu'aa gurguddaa buustee jirti. Gaafa dukkanaa san keessatti akkamitti dhufanii mataa walii qabatan sabboontoonni ganama hiriyaa jaalalaa yaa urjii bakkalchaa simalee eenyumaa wallee akkaan tolcha ormi jijjiirratan wallee afaan isaanii nuti immoo caljannee tetteenyaa ja'anii wal dammeessaa turan bara dukkanaa san keessatti. Bu'aa hanganan jaamne buusan. Oromummaa fi aadaa arra nutii fi akkasumatti afaan arra ittiin dubbachaa jirru warri lafee meeqatti bobeessee dhiiga meeqatti dhangalaasee nuungee isaan sanii jechuudha. Kanaaf jenna gootottan daandii nuuf taraaran galatoonfachuu fi kabajuun dirqama lammummaatii kajannuuf kanaafi. Haa taatu fuula duraaf seenaa hawwisoo baandii afran qalloo qorannee kan isin biraan geenyu taana. Hardhaaf garuu qophii faana artistootaa qabannee dhiyaanne kanarratti artistii Hamdii Abdallaa Adam qabannee dhiyaannee jirra. Artistiin Hamdii Abdallaa Adam eenyu? Keessattuu sirba isaatii fi nashiidaa isaa yoo dhageessan ni beektan jennee abdii qabna. Keessattuu nashiidaa isaa keessaa kan maaliin beekamu? Dhuftii baatii Ramadaan jiini wal jaalatanii hawwallolees ofii wal gaafatanii jechuudhaan beekama. Akkasumatti gaazexeessaan keenya Abdataan Bakar iddoo jireenya artistiin keenyatti argamutti dhaqee gaafii fi deebii waliin godhantu jira. Hundaafuu waliin haa hordofnu. Bame enyu kaba simele enyu gargarsa kaba dirmata ko dakaba sinna kaba ufegati Ramadan jini wal jalatani qawallole fi wal gafatani ufegati Ramadan jini wal jalatani jalal balbalati sanjirra warrasi boyatu hamtu qabirra akka hamaanu mudiyaa sattara hiyyeessa waan beeku bulchiinsi bara barri sun bara kanaa miti daddagalchii ol nu baasi yaa shafii alwara irkoo hiyyeessa kufee yaada gale jiruu gaariis nuun fedhi yaada malee tumsa namaan qabnu gooftaase malee sumarraan kaayatoo arraa borullee warra walii gammaddan Rahima fooni daan hireesina tolchu jireenya gadaa. Uftebaati Ramadaan jiini wal jaalatanii qawallolee soonfi wal gaafatanii. Ani Hamdii Abdallaa Adamiin jaama kaniin dhaladhee guddadhee aanaa baddannoodhaa furdaa bakka jaamtuttiin dhaladhee guddadhee akkasumatti duba isinilleen galatoomaadhaan isinin jechuu barbaada namoota keenya ka dhokatanii hafan hunda iyyaafachuu keessaniif galanni kiyya guddaadha.
Ayyee artistii keenya galatoome. Wanni sinjuu ati akkami haalli barnoota barattee jirta moo akkami sadarkaa barnoota keetii faana himuu dandeessaa? Barnoota mana barumsa sadarkaa tokkoffaadhaa biyya bal'aa bakka jaanitti kutaa takkarraa hanga 8tiin baradhee san booda barattoota Amboo yeroodha barattoonni Amboo takka fincila kaasan jaanii xiqqishoo barattoota hunda barattoota keessatti hanga elementariitti gabbu'anii barataa keessa namoonni mee yaada addaa qabdan jaanii yeroodha akkasitti adeemsisan jiru san keessa an sammuu xiyya keessatti walaloo takka takkaan kataba mana barnootaa keessa yeroon jirus bifuma saniin karaa artii kanatti sammuun xiyya ichi na maramtee jechuudha. Hayyee jalqabni gara artii kasi fidee walalumaa fi kana mana barumsaatti osoo dhuftuu barreessu ichumaan fincillee yeroo ka'u gara artiitti makamtee jechuudha. Haala sanii dhugaadha. Haala saniin karaa artiitti akkaan makamu yaalii godhee bakka karaa artiitti osoon waa'ee artii kana sumaan hordofuu osoo walaloo katabee yadaloo godhee wanna godhee bifa sirbaatiin qindeessu karaa mana muuziqaatti deemuudhaaf dirqame hamileen xiyya mana muuziqaa akkaan dhaquu fi akkaan wallisee guyyu tokko saba kiyya kana dhageessisu waan hin dubbadhu san hamile jechuudha. Hamilee chirraa warra afran qalloo kana bira dhufe hoggaan dhufe nama tokkootu nama Oromooti Siraaj Umar jaaniin inni aanaa Qarsaa keessatti argama karaa Daangee bakka jaamtu achitti walitti dhufnee mana shaayii tokkotti taa'ee aanaa nama jidduu wallisu inni kun nama cimaasi Siraaj mee fira keessan kan mana muuziqaa qabu Muhammad Awaash Kajaan tokko wajji walitti geessi haa wallisu haja'uun hawaasni naa kadhatan achirraa Siraaj san fuudhee Muhammad Awaash bira na geesse. San booda na haasofsiisaniiti haa wallisuu ni dandeessaa waan istuudiyoo qopheeffadhu faanaan jaan warri na dura achitti argaman. San booda ammas galeetiniin maallaqa fudhadhee saampila waraabbadhu naan jaani waan hin qabu gurgureetiin faa bakka waanuma jiru qabeenyuma warra keenyaa baasee saampila waraabuuf Alii Mahammad bira dhaqee Ali Muhammad illee maallaqa hanqa inni na gaafate sababaan hin qabaatiniif Jamaaloo tokko jira laga harree dirree dhawaa bakka laga harree jaamtu keessa Jamaaloo san bira dhaqee saampila tokko waraabbadhe. Saampiliin Jamaaloo bira waraabbadhe sunis hedduu fudhatama qabaachuu dhabu isaatiin ka'ee ol deebi'ee biyya dhadhageeffadhee yaabonni kun mataa kiyya keessatti hedduu na cinqaa jira jee Usmaan dubbadhu Zubairii amma Muhammadee jaanii gurbaa tokko jira aanaa baddannu. Inni sun maallaqa anaa kafalaaf jee Alii Mahammad bira na geesse jechuudha galgala takka. Alii Mahammad bira na geesseeti halkan takkatti sirba habba 30 waraabnee jechuudha. Haayita 3. Sirbi kun keessuma qofa? Sirbi kanumaan fi kiyyaa wallisu kun kaan gubbatti ani wallisumaan fedhaa'u waan wallisu sunis namni bareedduu naan jaa hoggaan nama bira wallisus. Amma wallaalumaa fi hamileeti yaa wajji habbaa 30 ni waraabne jechuudha sirba Alii Mahammad bira san biratti saampila habba 30 waraabde sirba haasita 3 jechuudha waraabne Zubairii maallaqa kafaleef jechuudha Zubairii amma Muhammadee hajaamu san baddannutti argama waraabne san booda oliin galee biyyatti isa kananiin dhageeffadha manni muuziqaatis shamaddadii akkasiin maastara dalagattaa naan jaan maastara dalaguuf amma deebi'ee istuudiyoo maallaqa yoo kafaltee malee maastara san namaan waraaban. Maallaqaan istuudiyoo kafalee maastara waraabu kanaas amma dhabee rakkadhee hawaasa san bira deebi'ee sirboota kiyya sadeenuu haayita sadeenuu hoggaan kaafeete keessaa magaalaarra oolchii jee hunda isaa agarsiisee jechuudha. Sadeenuu dhageeffatee eega raawwatee booda ati nama cimaadha. Maallaqa istuudiyootiin illee haa hafu jara kanaa wajjin ni maxxansita kaasita naan jee Badruu fi Umar Shaamee wajjin Faatumaa Ahmadiin takkaa jira. Isaan sadeen sanii wajjin anaa wajjin nama afran qalloo jee haasisa san magaalaarra akka oolu taasise jechuudha. Haayita san keessaa sirboota habba 3 qaba.
Haasita warra afran qalloo sa ijoo san keessa. Mata dureen sirba kiyya albamni sirba saniitu sirba kiyya sanii jechuun sooressa kajaamu tokko. Hayyee meetti deebina. Hayyee amdii keenya saampila namni sirba tokkoo fi lama waraabaa sirba soddomis waraabdi soddomman san keessaa khafeete baasii siinjaa magaalarra olcheettee maamata wal bira eega dhufte deebii jira afran qalloo kana hojjisi kannee akkasitti albama sanuu mata duree sanii ni qabee jette kana sirba keessaa kanuma akka dura magaalarra oole. Ilaala sirba soddoma kanneen siin jechuuni anaatiitu hafee sirbii kabiraa oni qabdaamee zeemaa biraatiin hoo manaan jan. Eenin qaba ana maallaqa falawaan halkan arraan tanaa kanaati suma saampila waraabuudha jeen Zubeeri. Osoo akkas gaama sirba mi'a hafee osuma jaanu sirba anis har'a bareedullee taatu keessaa haa furatani. Warri mana muuziqaa kun har'a bareedu habira dabruu hin dandeenye yoo harkatan jeetiin habbaa soddoma waraabee jechuudha. Kaasita sadiitti kirrii kaasita sadiitti waraabnee sirba gosa gosaa jechuudha. Sirboota san keessaa caqafatee abbaan mana muuziqaa Hawaash Muhammad Hawaash Kajaamu sun dhugaa nama cimaadha inni kun ijee sirboota warra afran qalloo san akkaan isaan sanii wajjin maxxansu taasise. Waliloo kaasita sanillee akka jirtutti anaatu barreessee jechuudha. Waliloo hunda isiitu waliloo kaasita afran qalloo jaamu san. Haayita san akkaan bakka akkaan waraabu taasise Muhammad Hawaash akkaan maxxansu taasise waan istuudiyoollee hin kafallee jechuudha. Sababuma sirbi kiyya sun ta'eef Muhammad Hawaash istuudiyoon tasaati. Akkaan walisu taasise haasini san magaalarra oolee jechuudha. Mee sirboota keessatti haa sagalee ta'e walliste mee kan fa'a? Sirba sooressa bebbeekamoo qabaata dachee lafaarra kadhaadheessanii iddayuun odeessan addunyaa maara inni eenyu inni hoo gaafachuun hin oolle narra tokkoon dhabe keessa laalee hormaatan maan Oromoorra. Qabaatanii fi lammiitoo mallattoo urjii sabaati dureessa qabaachuun dansaa itti boona sabni isaati tujjaarri lammii Oromoo qarayyoo gartuu ijaati. Lammiitoo gammachuu teengarree takka kaatee maan hojjennee sochootee bakka hiyyummaan nu seentee lafee walakkaa tokkummaa dhabaatu nu dhorke akka. Baadii har'aa yoo laalles namarraa numaa kufaani baroota dhufaa fi dabraa rakkinaa waywaanni qaani hojjedhaani moona rakkoo nuun firaami hiyyummaani. Lammiitiyya Oromoo wahiin sitti maa dhageessa dhiiraa dubartiin jennee fira koo hujii jabeessa warreen akka listiroo kakopee dhiqan kaleessa horanii durooman foon koo warshaa oomishan nu keessa. Horanii durooman warshaa oomishan nu keessa nuti maaliifi dhamnaadhaa hajuu jechuudha. Sirboota wallistee manzuumas baastee khaanis baastee sirbootaa fi aartii hangana gumaachitaa kana isa bu'aan ati argatte ni jira bu'aan qahara qabeenyaa. Anammoo wallaa yoon dhugaa kaniin dhugaarraa fagaadhu ta'e malee kaasitaan baasisanirraa qamisa tokko kaniin bitadhee hin agarree jechuudha. Wanni nan kaayita sanirraa arkadhe hin jiruu jechuudha. Yoon sobe malee garuu sagalee tiyya qilleensarra ooltee namni hanqas dhageeffatee tokko tokkollee taatu waan hin jeessan na wajji qooddatee na duukaa akkas jee wallisuu san hanqasumarraa hin gammachuun kiyya sanuma ture jechuudha. Bu'aan kee sagalummaan ta'e uummata Oromoo godha. Uummata Oromoo akka na dhageeffatan bicha hamileen hin qabu. Mee sirboota amma baastee kaastaa saampilaa 30 ol waraabdee ammas kaan humurameetii gurguramaa ture. Kana keessa kanaan gammallee magaalarra naan oolle silaa sirbi kun uummata bira naagee jettee yaaddu ni jira sirboota keessatti duraafan keessa. Akka gaariitti kana qoca'uu jira. Nama kaniin marartii qabuufi jira osoo sabni kiyya isa san dhageeffate. Sabni kiyya sun na iyyaafata nama akkasii jaa yoon du'ellee seenaa kiyya ni galmeessan jee kaniin amanu tokko jira taphni tokko. Taphni suni
tapha gareedhaan wal jalaa butanii sirban tokko jechuudha. Zeemaan tapha sanii urrubsuu aadaa Oromoota duriitii qaba. Ammoo sirbi sun dhaamsa uummata Oromootiif qaba jechuudha. Akkana jaa walaloon isaa odaa oduu qabda odeessi seenaa ilmaan Oromoo galmeen umateessi jiraachuu dadhabne qeeroon dirgaggeessi illaa gabrummaadhaan ulaala taqeessi gajo yaa ilmaan koo dhagayaame yoo gantuun diina yaame dareessi obidda bobeessi abbaa biyyummaa kee dhiigaan mirkaneessi jaa odaan beeyte. Odaan akkas jee deebisa namaala deebisa. San booda warri ijoollee shamarraadha. Odaan itti aanee odaan biraa jechuudha. Odaan abba shan qabnaami. Odaan kaanis inni kun abbaa biyyummaa kee dhiigaan mirkaneessi jee jala kanaatiin kute. Osuma qabeenyi saamamaa jiru, osuma dhaloonni reebamaa jiru, osuma hayyoonni hidhamaa jiru. Osuma dangaan kee dhiibamaa jiru alagaan hin dhaaltu lafa abbaan jiru qabsoo malee falli tanaan jiru jee odaan afaan waggaa dabre ijoolleen shamarraadhaan mas jalaa qabdee maal jetti iluu dhageesse jimma dhageesse shawaa dhageesse odaan maal odeesse ergaan tun si geesse jetti ijoolleen shamarra jibeete Oromiyaan bal'oo kutaa 11. Mee jidduutti gaafii karaa dhuunfaa keetiitti si deebisa. Akkami Hamdiin maatii horatee jiraa? Maatii afuriin qaba. Ilmaan afur qabdaa jechuudha. Warra dhiiraa lamaa fi shamarree lamaan qaba. Jalqabaa waggaa 8 ni taati. Raawwiidhaa waggaa 3 akkana. Akkasii. Hayyee akkami sirbas ichumaan itti fuftee moo albama kophaa kee baastee oo ni jiraame? Albama san booda kaasaa afran qalloo san eegaa baasee boodarra deebiitiin manzuumaa takka yeruma san gallakkise jechuudha. Yeruma san soomana tokko dhufe. Soomana waggaa dhufu manzuumaa anis soomana manzuumaa dalaguu jeetumaan gaafadhee abbaa mana muuziqaa san ni dandeessaa naan jeemi. Ni danda'a jee. Dirmadu dafiiti Allahu si qaba dandeeyti si iyyanne dirmadu dafiiti Allahu si qaba dandeeyti si iyyanne dirmadu dafiiti. Dubbadhu yaa Haliim haqarraa nahiiti haqa haceessite cubbuun dagaayideeti wal nu wallaalchifte sinsinniin baraati sumatti waywaan na teenya akka dhabneeti. Dubbadhu yaa Haliim takka gabbu'iiti si iyyanne dirmadu dafiiti Allahu si qaba dandeeyti si iyyanne dirmadu dafiiti. Qooqaan cancalteeti sooraan sancarteeti maal balleessa yakka lammiin Oromooti. Qooqaan cancalteeti sooraan sancarteeti maal balleessan dhalli warra Oromooti. Sumarra irkifna ba'aa dadhabneeti yaa Rabbi nuu baasi murteen hundi teeti si iyyanne dirmadhu dafiiti Allahu si qaba dandeeyti si iyyanne dirmadhu dafiiti. Yaa Rabbi yaa mootii ni qabda jabeenya waan dadhabne maraanu sumarra keenya yoomuma guddannee bakka namaa geenya yoomi kabajamnee caayaa tole teenya. Yaa Rabbi nuu baasi takka urjii teenya si iyyanne dirmadhu dafiiti Allahu si qaba dandeeyti si iyyanne dirmadhu dafiiti. Manzuumaa kana hedduu sana amma hin dalagee beekte manzuumaan gaafirii 12 dalagee hedduudha beekte kaa. Anime yeruma saniin itti yaadee waan san manzuumaa firii 12 san dalagee beekte Allahu yaa Allah mootii mararraa murtiin sumarraa nun godhin gatii namarraa yaa waasii rakkoo nu mudin jiruun dararaa nama nu godhi al tokko nu laadhu carraa teessu takka. Bikkaaniin geeyuu ijibbaadhe yaada kiyyaa furmaata godhii fi lammii boleeyyan kiyyaa. Manzuumaan nama yoo dhageeffatteessisan garuu wanni jedhu. Garuu waan dhageenye manzuumaa irraa takkuma qofaa kan hin dhageenye. Firii 12 jechuudha manzuumaan hin galakkisiisan kaayisa guutuudha. Manzuumaa san namni warra kiristaanaallee bite jechuudha. Muftee bilisummaan ta'etu takka kan naamee jedhanii Oromoon.
ni bitan dhuftee baatii Ramadaan ta'etu san. Dhuftee baatii Ramadaanii akkanaan dhagee jinni wal araarfatan kajuu. Akkasittiin manzumaa san dalagee yeruma saniin dalagee jechuudha. Waaniin dubbadhu tanaaf carraa dhabee malee dubbachuu waaniin amilee qabuufin manzumaa baasuuniin manzumaan baasa jennaan ni dandeessaa naan jabeete. Ani manzumaa sanis baasee yaaduma kiyya keessatti ibsachuudhaaf manzumaa sanis baasee wanta godhee jechuudha. Manzumaan tuni fi dhuftee baatii Ramadaan kan yaajus haasituma tokko keessa jirani. Haasituma manzumaa san keessa jirti jechuudha. Miskiinummaanii baddesumaanii osoo laallee garuu ifan jennu dukkanaanii teessu tokko jira beekte. Urmiinum fitini yaa rabbi kanaanii miskiinummaanii badde Allahu yaa Allah rabbi yaa ramaanii miskiinummaanii baddesumaanii teessu tokko jira. Isin sunis isuma san keessa jirti firii 12 jechuudha. Manuma Maamad Hawaashitti waraabde. Mana Maamad Hawaashitti waraabee jechuudha. Manzumaa san boodarraan sirba tokko dalage kophaatiyya jechuudha albama guutuu. Sirbiin kophaa kiyya dalage sun sirba siyaasaadha if keessaa qaba siyaasaa akka maleedha. Sirbi san yeroo san gizeen dalagu sirbi sun amma firii takka tana qoccaatee jirtu taniin akka magaalaa Arsiin hin oolle taniin osoo Oromoon dhageessee jee akka maletti marartiitti qabu takkaa jira. Haasinu guutuun magaalaa irra oolle waraabamee garuu mana muuziqaa jira. Firii sadiitu magaalaa irra oole. Sadeen san keessaa shanan bareentoo jaanii Akliiluu fi Farahaanii ammas akkasumatti Umar Shaamee kunis ni jira. Nam shanii wajjin jechuun nam shanii jira Badrullee ni jira. Wajjii gallakkifne jechuudha. Sirba Farahaan caayaa jaalalaa narra naannessitee jee wallisi tokko san keessatti sirba tokko gallakkifame sirbi kiyya san keessa albamaan boodarra kophaa dalage san keessa firii takka gallakkifame. Garaan kee jabaadhaa nama naatu waa wajjii hin dabarsiin yaadattu. Hireen qooda jettaa waa abbaan dabartu si jechaan mudadhee roorroo hamtu ati maal jetta yaabontu. Shaggoonee shagaggoonee hawgoonee hawwaggoonee bashgoonee bashaggoonee gadaa keenya dachaafnaa. Teeti ijoolleen takka jetti beete. Sirba tokkicha san itti warra shanan san keessatti shanan bareentoo jedhanii firii takkittii san itti keessa buusanii gallakkisan. Taan immas sirba balama haasita biraatiin waliin kollokshiina godhaniituma gallakkisanii kollokshiinuma keessatti hin argee jechuudha. Malee ataayyee makiitiin sun ta'e abbummaa mana muuziqaa adda qoqqoodee gurgurata. Qoqqoodee karraa fuudhamee gurguratee jechuudha. Namoota hedduu haasisni akkasii duraa fi taajuu shurubbeellee nama dura gizeemu sirba 13 haa waraabee sirba 8 5 ichi buuteen isaa nagarree akkasitti addaan qoqqoodanii manummaa muuziqaatti fayyadamuu turan jechuudha. Akkanatti aartiidhaan waa hedduu gumaachite waa hedduullee dhagaanii dhaggeeffattoonni heenyaasi. Amma kaniin sinjuu mee hawwiin ati fuulduratti aartii Oromoo tanaaf qabdu maal fakkaata? Yaadni ati aartii Oromoo tanaaf qabdu maal fakkaata? Aartii teenya maaltu qancarsee jetta? Yoo akkam taate aartiin tun guddatte jettee yaadda? Aartiin tun gaaffii bareedduudha. Aartiin tun tokkummaadhaan dandeettii qaba walii raabsanii namutu dandeettii addaa qaba. Dandeettii addaa qaban san walitti kollekshiina godhaniitiin dandeettii hunda wal dura qabatanii akka nam tokkootti maqaa biyyaa takkaa guddisuu keessatti itti irratti hirmaatanii jechuudha. Abaluuti osoo hin jenne waan bareedduu takka itti agarsiise hojjechuu dandayaa jechuudha. Namni dilli waan bareedduu keessaa bahaa jechuudha. Sammuu garagaraa ta'uu dhufte. Akkasitti waliigaluu dhabuu isaaniitiitu qancarsa jeetii yaada akka mataa kiyyaatti. Yoo akkasi waliigallee tokko taanee kan hojjennu taane hedduu jajjaboodha. Namoota ciccimaadha. Cimina isaanii kana garuu osoo waliin qoonne namuumatuma mataadhaan anuma jechuudhaan garaagarummaan jidduu jirtii jechuudha. Waliif illaata yaada. Tokkummaa dhabaatu aartii teenyaas qancarsee yoo tokkummaa harkanne deebinee bakka dursan daran deemuu dandeenyaa yaadu jiru jechuudha. Akkana jechuudha yaadni jiru. Galatoomii. Amma kanis jiru ati baroonni haasota kana qopheessee akkasii gurgurte bara kamii keessa?
bara 1998 irraa qabee hanga bara 2000tiin aartii keessa ture. Sanboodoo garamuu deemte aartii irraa maaltu booda si hambise? San booda siyaasa akkanaa jecha sirraan fakkaanne dubbatte akkuma mana muuziqaa dhaqxeen mootummaa kana arrabsuu ABO deeggaruu godhuudhaan hattuu saara keessaatti warra isin nama maal jechuun roorroon adda addaatii fi loogiin garagaraan irra deemsifamteetiin baadiyyaas magaalattis hanga tokko poolismaa biraa keessatti illee cafaqamee jechuudha. Hoomaa nu dhiisaa jettee hoolaa nu dhiisaa jettee hoomaa waraana raayyaa keenya ittisa keenya makalaakaa keenya arrabsita. Ati numaatu jedhanii hedduu na dararan. Warri ashaa'u jan tokko na qabanii jechuudha poolismaa biraatti. San booda achirraa ka'eetiin bahee akkuma taatettu eegaan achirraa bahees baadiyyee gale. Baadiyyee galaan siimii hoomaa nu dhiisaa jee sun numa jaalli qaban baroonni araddaatti dubbiin tiya furataman qabdu akka jajjuutti hafeetumaan ilaa irraa eegee garuu haamileen tiyya nan cabne kaayyoon tiyya garuu yoo rabbiin taate galma numa geessi jechaatumaan ilaa irraa eegee jechuudha. Mee ammoo jireenyatti amma keessa jiraattu maal fakkaata? Maatii ta'e maaliin danda'a jirtaa? Akkamii jiraatu? Jireenyiin ammaan keessa jiru akkuma isin agartan kana hojjedheetumaan waan takka hojjedheetumaaniin waan hin fayyaa qabuufu numaan jiraadha malee garuu jireenya akkasiitiin qaba jireenya akkanaatiin qaba jee himuun namatti ulfaata. Aartii irraa wanti boosisee hambise wanti gufuus ta'e siyaasa deeggartaa akkan siyaasa taphattee maquma Oromoo hundatti miidhan saniini si miidhanii boodar si hambisanii haamilee si cabsanii abduma qofaan hangammaa jiraachuu jirtaa jechuudha. Galatoomii jireenya isitti gabaa hedduutu nama mudataa abdii akka murree abdii qabnaan dhugaadhaa amma ati dafqa keetiin bulu jirtaa fayyaa qabaachuun dhugaadha waan guddoodha. Tahee garuu namni dandeettii akkanaa qabu silaa har'a alagaa tahee fuulduratti beekamtii guddoo argataa har'a makiinaa wal badhaasu jiran namoonni hanga keessan kana aartii Oromootiin hin tattaafataniitu makiinaa manaatiin bobba'ee gala. Garuu haa ta'ugaa carraas tahee waan ta'e hin beeknu ati gabrummaa fi hiyyummaan lakkuun taateeti boodatti nu hambistee mee jireenyi kana fakkaataa ati nama maatis qabu amma kunoo akkumaan insi erkuu dafqa keetti ruufatteeti bulaa jirtaa mee fuuldurooree hegereen ta'e maali hawwiin ati qabdu gama aartiitti deebi'uuf hawwii qabdaa? Hegereen tiyya dhugaadha hawwiin hin qaba yooni kaani gartee afaan Oromoo kun madaala harkatanii yookaan gatii harkatanii jechuudha. Beekamtii harkatanii warri afaan kanaan waa dubbachuu beeku yookaan jecha lama dubbatee illee nama kofalchiisuu beekullee fudhatama harkataan beeka yoo afaanummaan kun gatii harkatan. Amma abdii fuulduraa wanti an abdaddu akkuma ammaan tana hundaan keessa jirutti barbaaddanii na dubbiftan kanatti nama keenya tokko achi hafe jettanii na dubbiftan tokkotti yoo bilisummaan kanaa oliitis dhufe garuu ni barbaadama waan jiru abdiidhaaniin imaanaan jiraachaa tuma jiraa jechuudha. Fuuldura immoo yoo kan haalli mijjaa waan jiraatu ta'ee ani qaawwa banaa tokko kan hin harkadhu taate akka aartii takkaatti waa hedduun hojjechuu fadhaa jechuudha. Hojjedhee waan takka tan uummanni kiyyattiin na beeku takkaan dalaguu fadha. Ayyee galatoomee hawwiin tegaa gaaf takka galma goonsee hin ooltu kan jiru gaafii jidduutti dagaddeellee ta'u sirboota fakkeenyaaf saampilii hojjette soddomman sanis haa ta'u kabiraatis haa ta'u walaloo ta'u yadaloo ta'u namoonni si gargaaran ni jira. Namoonni na gargaaran hin jiru. Ayyee walaloo fi yadaloos ta'e kan ati nama gargaartee takkaa namaaf kan ta'u ni jira. Ni jira tokko tokko. Wallistoota eenyu faame? Wallisaa wanta Jaafar illee sirbaa wanna joo tokko hoo jaalala joo tokko. Isa sanillee walaloo isaanaatu barreesse. Ammas akkasumatti sirboota imaanii tokkollee walaloo anaatitu barreessee kabbadaa lammaatiiti narraa bitee walaloo sana qarshii waa xiqqishee takkatti hangama noolii godhadhu qarshii 300 ta'a.
خانومت شو ما شاء الله بقى تيجا سو جيسه أتيجا نمني جل كبرتي دلنا تتابته أوي كانت كابو جمارتي كديبتو أن لين أبدين نيجا سجلي تيتنا ورد جانجا يادس تهنني فيات تستياتو ميجا فولدرا جمارتي نديبتي جيتين أن لين أبدي كبا قالتهم ميجا في ديبي نوجو هتي في والفردو سنجا مي قالتها في خناسته نموتا قرشين سيغرغارنيسته مدرو يچو ونمونه تغلتيفچو بربادو نجرا اسمان دام سكده برفتو نمونين ان غلتيفچو بربادو akasitti sabbontonni oromoodha tokko tokko mala dhabuu fi karaa deeman dhabuudhaan yoo gartee ta'e malee yaadaanis hedduu kana deeggaraa turee jira. Hanga dandeettii isaaniitti illee mala naadhaanii akkanaan jajjabaadhullee kana taasisan hedduu jira. Namni beektee xiqqoon beekne guddoollee waan beeku akkasiifuu isaan sanillee galanii keessan guddaadhaan jaani. Garuu umarratti wantiin ani dhaamachuu barbaadu namni du'e tokko yoo namni biraa isa dhiqu malee ofii isaatti if dhiquu waan hin dandeenyeef lammiin Oromoo tokko yoo agartee sidiinanii jirra jaan taate anillee nin jira akka wallisaa tokkotti jeetiin deebisaa godhaa fi jeetiin amantaa fi abdii qabaa jechuudha. Galatoome har'aas baay'eedha sabboontuun eegasiti humaa sidhiqaniitti ol si baasaniin jaa galatoome. Toligaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Broadcasting Corporation. Egaa walitti deebinee jirra. Gaaffii fi deebii gaazexeessaa Abdataa Baqarii fi akkasumatti artistii Hamdii Abdallaa Adam waliin godhanirraa akka waa hedduus hubattan akka waa hedduus barattan abdii guddaa qabna. Fuula duraaf artistoota kutaalee Oromiyaa keessa jiran hunda isaanii faana buunee iyyaafannee kan isin biraan geenyu taana. Qophii faana artistoota habiraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii nuuf qabaadha.